Soomaaliyaan Ambaasaaddarri Itoophiyaa akka bahan ajajam Ambaasaaddarra ofii waamte. Somaaliyaatti Ambaasaaddarri Itoophiyaa Muktaar Mohammad waaree sa'aatii 72 keessatti biyyattii keessaa akka bahan ajajame. Marii ministeerota Somaaliyaa walgahii irraa geggeessan murtee kanarra ga'u ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa beeksiseera. Ambaasaadarichi akka bahan ka itti himamu ibsicha eereera. Dabalataan jiraaleen Qoonsiila Itoophiyaa Hargeysaa fi Gaarawee jiran guyyoota 7 keessatti akka cufamu murtaa'u ibse. Akkasumas Itoophiyaatti Ambaasaadar Somaaliyaa kan ta'an mariif gara Moqdishoo waamamus ministeera dhimma alaa Somaaliyaa ibseera. Tarkaanfiin kun kan fudhatame birmadummaa, tokkummaa, walabummaa fi daangaa Somaaliyaa kabachiisuuf akka ta'e ministeerichi ibsee jira. Dhimma kanarratti gama mootummaatii Itoophiyaatiin wanti ammatti jedhame hin jiru. Dhimma murtee kanarratti Reuters dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Taadalaa gaafatus odeeffannoo hin qabu jechuun isaanii gabaaseera. Itoophiyaan baatii 3 dura bulchiinsa Somaaliyaa irraa walabummaa labsattee Somaalilaandii waliin dhimma ulaa galaanaa erga walii galtee booda hariiroon Somaaliyaa waliin qabdu muddama seeneera. Lammiileen Itoophiyaa Somaalilaand jiraatan walii galtee biyyoota lameenii gidduutti mallatteeffamuu hordofe midhaan irra gahaa jiraachuu kana dura BBC'tti odeeffate ture. Akka mata duree kanaan waajjirri Qoonsiilaa Puuntlaandii fi waajjiraaleen Qoonsiilaa lama Somaalilaanditti argaman itti aananii ni cufamu. Mootummaan Somaaliyaa erga walii galtee raawwatee ji'oon laakkamee booda murtee kanarraa akkamiin akka ga'e hin beekamu. Murteen Somaaliyaa kun tibbana Somaaliyaa beekamtii dhoowwachuu kan labsite Puuntlaand tibbana jala gara Itoophiyaa erga ergitee booda dhagahame. Ministeerri mallaqa bulchiinsaa hamma tokko of bulchitu Puuntlaand guyyaa roobii daawwannaa Finfinnee seenuun ministeera deetaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa waliin mari'ataniiru. Mootummaan Itoophiyaa waajjiraalee Qoonsiilaa Somaalilaandii fi Puuntlaand keessaa qabdu akka cuftu murtaa'uun isaa rakkoo Somaaliyaan bulchitoota kana waliin qabdu kan akeekudha. Somaaliyaatti Ambaasaadara Itoophiyaa kan ta'an Muktaar Mohammad kanaan dura waa'ee Somaaliyaa wanti miidiyaatti dubbatan mormii kaasee ture. Isaanis boodarra dhiifama gaafataniiru. Akkaataa Itoophiyaan Somaalilaandii waliin raawwatteen Itoophiyaan qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 bal'atu ni argatti. Bakka kanatti uffata humna galaanaa akka hundeessituuf Somaalilaandii beekamtii ni kenniti jedhame isa hordofee Somaaliyaan mufii guddaa dhageessiste. Dhimmichis gamtaa Afrikaa darbee dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti geessite. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti akka hin hirmaanne humnoota nageenya Itoophiyaan dhorkame jedhuun isaanii dhimmicha hammeesseera. Itoophiyaan himannaa kana mormiteetti. Jilli Somaaliyaa humnoota nageenya mootummaa ramadamee fi hin fudhadhu jechuun eegdonni isaanii meeshaa waraanaa hidhatanii akka yaa'an adeemsifamuutti seenuuf yeroo jedhan qaamoleen nageenya gamtaa Afrikaa dhorkamuu ibsite. Manni marii nageenya biyyoota gamtoomanii si'a lama dhimma kanarratti mari'ateera. Marii Yuunaayitid Neeshin kanarratti bakka bu'aan Somaaliyaa walii galtee Itoophiyaa Somaalilaandii waliin raawwate waraana labsuun qixxaata jechuun Itoophiyaan daangaa Somaaliyaa fudhachuuf jechuu himataniiru. Yuunaayitid Neeshinitti bakka bu'aan Itoophiyaa himannaa Somaaliyaa mormuun qeeqaniiru. Waliigalteen Itoophiyaa Somaalilaandii waliin irra geesse waan kana dura hin turre miti adeemsa idil addunyaa kan faalleessuu miti jechuun Itoophiyaan mormiteetti. Waliigalteen Itoophiyaa fi Somaaliyaa akkuma ifa ta'een biyyoonni addunyaa adda addaa birmadummaa Somaaliyaa kabajamuu qaba jedhanii ibsaa turani. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin har'aaf qindeeffanne kana fakkaata. Hanga qophii biraa barbaannee walitti deebinutti nagaan turaasiniin jecha namni mana keenyaaf haaraa taatan yookiin yuutuubicha keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Xumuree jira. Horaa bulaa deebanaa.